ወርታች አላወራ ያሬድን ለከሰሱ ሰዎች የኔ ሽንት ጸበል ነው ብዬ ነው ማምነው። ሽንቴ ጸበል ነው፣ የግሬት ጣቢ ጸበል ነው ለእናንተ ነው። ክርስቶስን ጨርቅ የነካ ሰው እንደሚድን ሁሉ የኔንም ሰው ጨርቅ የነካ ሰው ይድናል በእምነት። እኔ መልአክ እኮ መጥተው የሚያገለግሉኝ በር የሚከፍቱልኝ፣ አንዳንዴ መኪናዬን በር ይከፍቱልኛል፣ አንዳንዴ ታኮ ምናምን መኪና ስር ፊት ለፊቴ ካለ መጥተው ሲያነሱልኝ አለ መልአክ። የኔ የስፒሪቹዋል ከፍታዬ ሌቭሌ ይሄ ስለሆነ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ወርጄ ወርታች አላወራም። ጃለቱ በካፊ ለፈጅርተን መራት ነገኙ ዋቀዮ እስና ቀቀቡ ማቲወን ዋቀዮ ኤርጋ አመደርብ ሰገሌ መደጌሰን አፋነ ማሪፋቲን ሰገሌ ደርብ ከና ጀቸሳ ያደ ኢሳ ረዴቢኤ ዱበቹን ፊ አኒ ገሩ ኤርጋ ጥቆ ቃመ ከናፊስ ወረ ኢሰ ፈካተኒፊስ ወረ አከሳ ከናፊስ ኤርጋ ጥቆኒ ደበርሱ በርባዳ ወንደ ዱርስ አመንታኒ ኦርቶዶክሲ kan saba tokko kan naannaa tokko kan laga tokko kan warra qooqa tokko dubbatu taasisee warra haasa'uutiif sooshaal miidiyaa kanarraati ergaa baay'ee bareedduu taatee fi hubannoo taati jedhee yaadu waa ta'e dabarsuun barbaada. Namni kun akkuma laaltan yoo barbaade nama paastera ta'uudha, yoo barbaade nama amantaa hin qabneedha. Sooshaal miidiyaa irratti kallattii garaa garaatiin nama mul'achaa turee fi kaayyoo garaa garaa kaayyoon isaa sooshaal miidiyaa irraa wacanii waan ta'e godhanii qarshii qofaa hojjechuu fi argachuu qofaadhaaf nama hojjetudha. Yaa obboleessa koo tufa kaffaaloo amantaa ortodoksii kan waaqessu saba amaaraa qofaa miti. Sabaaf sablammiin biyya keenya Itoophiyaa keessa jiru 82 ol miseensa amantaa kanaati. Maarree gaati amantaa ortodoksiitti gaafati buutu nama tokko yookiin immoo saba tokko qooqa tokko aadaa tokko qabu qofaan miti kan walitti buutu. Hundumaa waliin walitti bu'uu kee saba hundumaatiin wal loluu kee beekuu qabda. Kana bira darbee immoo waaqayyoonis wal loluu kee walitti bu'uu kee eenyumtuu immoo waaqayyoon lolee mo'uu akka hin dandeenye beekuu fi baruu hubachuu qabda. Akka nama tokkotti gaafa ilaallu yeroo darbe sooshaal miidiyaatiin baatee lubbuu koon balleessaa of ajjeesuufanii silaafis namni silaa of ajjeesu miidiyaatti ba'ee waan ta'e hin jedhu. Kun maalummaa kee agarsiisa. Bilchina dhabuu kee hubannoo homaallee akka ati hin qabne kan si agarsiisudha. Sabni kun sabni Oromoo ati da'oo godhatte keessa jiraattu kun jala mureensitti hima eenyummaa, duudhaa, aadaa, safuu kan qabudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan sabni kun saba kabaja qabu, kabajas beeku, namas kabaju. Alagaallee guddifataan guddifattudha sabni kun. Ati garuu sooshaal miidiyaatiin as baate
nama kabajaman amantaa xinneesse akka aadaa Oromootti akka duudhaa fi aadaa safuu Oromootti Oromoon waan jedhu dursee xiinxalee madaalee taasa'a. Oromoon baay'ee nama abaaru. Aadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba. Kabajas beeka. Ormas kabajaa, kansaas kabajaatiin kan inni waan hundumaa gaggeeffatu. Garuu amma namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaan isin dhalee yeroo dhiyoo as ba'aa jirtan kun faranjiitu waa jedha. Maal jedha? Seetan think before speak jedha. Kana jechuun maa jechaadha? Dubbachuu keedhaan dura dursiiti ilaali. Wanta ni haasa'u obboleessa koo mufachiisa yoo ta'e qulqullichi Phaawulos foon nyaachuun obboleessa koo dogongorsa yoo ta'e sichi foon hin nyaadhu jedhe. Sigaan መብላት ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ስጋን አልበላም ጀደ። እንኳን ይህንን ያክል እንደዚህ የወረደ አነጋገር መናገር ቀርቶ ዱበቹን አፉቲ ኛተሌ ኦቦሌሲኮ ኢቲን ዶጎንጎራ yoo ta'e hin nyaadhu jedhe. ስጋን መብላት ወንድሜን የሚያሰናክል ከሆነ ከዚህ በኋላ ስጋን አልበላም jedhe dubbate. warreen amantaa ortodoksii amantaa samiinii gootanii herreegdaniif qeesiin Oromoon, faarfataan Oromoon, lallabaan Oromoon, barsiisaan wangeelaa Oromoon, Phaaphaasiin Oromoon saba kana keessaa hin baanee akkamitti sabni kun amantaa waaqeffatuutiin qaana'uu saalfachuu danda'a? Namoota tokko tokkoof jecha sumaafan gaaffii gaafadha. Phaaphaasiin saba kana keessaa ba'e maal siin jedha? Lallabaan saba kana keessaa ba'e maal siin jedha? Faarfataan saba kana keessaa ba'e maal siin jedha? Bifa kamiin ilaalteetu boleessi keenya Liji Yaareed haasaanni haasa'e namoota baay'ee mufachiiseera. Amma kana manni kiristaanaa maalis hin goote? Badii maalis irratti raawwatte? Maalidha wanta isheen sin miite? Wanta isheen sin goote? Sabni aadaan qooqni waa biraadha, amantaan waa biraadha. Namni bara amantaa ortodoksii keessa jiru, namni amantaa ortodoksii waaqessu bar ani Oromoodha, ani Amaaraadha, ani Tigreedha, ani Guraageedha jedheen dubbatu. Maaliif? Qulqullichi Phaawulos Filiphoosis boqonnaa 3:18 gubbaa irratti ሀገራችን በሰማይ ነው jedha. Biyyi keenya samiidha jedha. Namni sabarraa dhalate qabaachuu danda'a. Oromoo, Guraagee, Tigree, Kambaata, Affaar waan garaagaraa dhalachuu danda'a. Inni waa biraati. Qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 8 gubbaa irratti waa'ee foonii yaaduun du'adha, waa'ee lubbuu yaaduun jireenyadha, boqonnaa bara baraatisii jedhe. Biyyi keenya biyya lafaa irratti nuti ittiin boonnu, qooqni keenya biyya lafaa irratti nuti ittiin boonnu akka hin jirre, qooqa jechuun waliigalaa yookiin immoo meeshaa ittiin waliigalaa malee eenyummaa saba tokkoo ibsuu hin danda'u. Wanti hunduu qooqni hundumtuu baramuu danda'a. Namni immoo yoo inni kan namaa kabaje namnis kan isaa kabajaafi. Yaa obboleessa koo hin baranne akka hin jenne xiqqoo maqaadhaaf paasteriidha. Wangeelli keessan kanas hin barsiisaa laata? Ba'iitii nama ceepha'i jedha. Nama amantaa biraa ceepha'i jedha. Lakki bardhiisi. Namni yoo si gaafachuu baate Waaqayyo si gaafata. Namni yoo sitti dubbachuu baate Waaqayyo sitti dubbata. Eenyummaan namaa kan inni madaalamu dubbii afaan isaa keessaa bahuutiin. Afaan keenya gaafa bannu liqimsituun keenya godaa mul'atti. Maal dubbachuuf akka kaane, maal yaaduuf akka kaane hubachuu barbaachisaa. Dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba.
callisuu baay'ee namatti ulfaata. Ammas taanaan boris taanaan gara fuulduraattis taanaan waan dubbattuuf malte eenyu faana wal lolaa akka jirtu eenyutiin akkati walitti bu'aa jirtu namoonni obboleessa keenya Yaareediitiin liji Yaareediitiin deeggartan danuun keessan jirtu. Waan baay'ee saalfii qaanii ta'e kanaati naman deeggarina. Eenyullee haa ta'u eenyu amantaa namaatti buune hin dubbatin jechuun hin danda'amu. Eenyumtu dubbata waa'ee amantaa. Anis nan dubbadha, qaamni biraas hin dubbata, eenyumtillee hin dubbata. Miseensa amantaa kanaa waan callisuuf hin qabu. Minaalbaata barsiisa akkasii kana fincaan namaa lafa inni itti tsabala ta'e an dhaga'ees argees waan hin beekneedhaaf minaalbaata amantaati hundeessite yookiin immoo amantaati gara fuulduraatti hundeessitu fincaan kee tsabala ta'uufii danda'a. Fincaan namaa tsabalas ta'ee hin beeku ta'uus hin danda'u. Ilaalcha akkasii karoora akkasii kana eessaa akkati fidde isa kana fuma keedhaa fincaayiiti achumatti amantaa hundeessiiti tsabala jedhiiti fincaan kee namaa kenniif warra itti buluu danda'uudhaaf malee hojiin tuffatamaan jibbisiisaan akkasii kun wanti saalfii qaanii guddaa ta'e saba kana biratti saba baay'ee guddaa aadaa safuu duudhaa guddaa qabu kana biratti kana haasa'uun kee jecha kamiin akkasii ibsinuu fi abbooliin kabaja naamusa seera qaban aadaa qaban duudhaa isaanii kabajanii abbooliin gadaa jaarsoliin biyyaa haadholiin siinqee maqaa saba kanaatiin sagalee kana gaafa sirraa dhaga'an hawaasichi ija akkamiitiin bor akka inni ilaalu dhalli kee sirraa dhalatu boriftaan maal akka inni ta'u maatii ati bulchitu sun karooruma akkamiit akka jireenya keessatti qabdu kun anaaf gaaffii anaaf saalfii anaaf dhugumatti baay'isee kan nama dhiphisudha. በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያደረክ ያለው ከፋሉ ገና ለጴኬት ደቢ ሰበኬትን ወለቲም ቡኢ ከነ ኤኙሌስ እንደጎ ኤኙምትሌ ያደከ ከነ ደገሩ እንደንደው እኒ ፈመና ጎዳ አባን ዋን ፈደታ ብሉ ዋን ፈደ ሃመኑ ያደከ ኩፋ ከነ ቃምስ ደገሩ ከንጀረ ከነ ከበረቱ አከሁበቱ ዋቀዮ ሞገሩ ለጴሲ ፋከን gara eenyummaa keetti waaqayyo si adeebisu inni bira wanti jedhamu jiru waaqayyootiin walitti bu'aa jirta waaqayyo laphee isaa siif haafissu dhiifama siif haa godhu baay'ee haasa'uu hin danda'u deebii gabaabaa ergaa gabaabaa kana fudhuutii hubadhuutii ittiin deddeebi'i sabni kun sabati kee dhalatte kun qooqati dubbattu kanaatiin sabni dhalate jira kana yaadiitii jechoota amma dubbatte kana duubatti deebiitii ilaali waaqayyo dhiifama siif haa godhu